sagantaa bakka irratti dhuftan duraan dursee ana isin mataa yoo yarra qoya anaa dhufu jenne እንኳን በሰላም መጣችሁ ግቡና ጠጡ የሚበላ ሁሉም ነገር አለ ጀነን ካወሪ ባቡረያ ገሩ ዋን ጀዳን ካ ዳምሰሳን ላመተን ቤተኒ ከረ ኬሳ ከናን ኮመንቲና በሬስ ያሚር ዋኛታ ተከልኔ ነምብስኒ ዋን ቀምኑ ሁንዳ ፊተኔ ትራ ኦሶኛቲን ኦሶንዱግን ቢራን ገዲና የገዱፍተኒ አንገቱ ሙረ ሰገንታ ኬናን ወጂን ታአ ጆዋነ ኬሰን ሞቱ አስመ ኬሰት ዲሳ dawwala illeen kaasina jawwaala keessa immoo noobadirra kaadhaa nama isinitti dawwalee akka hin kaafne jawwaalli sagantaa tana nuu tolchaa namni namaan bareedaa addan tolu yoo ati har'a ta'e na bareechite nullee ta'ellee sii bareechinaa jedhan dhaamsa isaaniitii beekadhaa homa barbaaddan isin talabaddaa homaa nurraan dhabdanii yoo waan biraa dhabne kaa lubbuma teennaa isinii kenne jedhu namni lubbuu namaa kennu waan salphaa tokkoo miti warri dhuftan kaa dhuftanii miti barnoota keessan dhaabdani waan dhuftaniif osoo asirraa dabarsin osoo dubbatin ustaazonni illee kaa akka dhuftanitti waa qabatanii dhuftanii miti reeka hadiisa keessaa quraana keessaa maaf barjechummaan takka assalaamu alaykum jechuun gahaadha na biratti waan dhufeessan namni dhufeetine akka namu akka garee isaatitti salaamatanii jettanii ijoollee isaanii hin qaraasistanii hadiisallee garuu arra guutuun barattoota waan jedhan ustaazonni teennallee eega dhufanii nu qabanillee barnoota keenya dhaabnee eega nu dhufanii asirratti waan nu dabarsuu qabanii akka majmu'aa guututti jechuudha dhaggeeffatuu feenaa dhaamsa isaanii barreeffannee gaaf tokkoof seenaaf ol kaayannaa jedhan kaa anatu isinirraa dubbataa abshiraa ijoolleetiyya akkasanii diin kunis waa hedduu nama barsiisa boleeyyan tiyya namni obsa qabutu bakka kana gaya guyyaan eebbaa kan ijoollee tanarra ga'uun hedduu jabduudhaa beeka namni dabarsanii beektan akkamitti eebba kan akkasin dabarsitan namoonni beeka of keessatti ofirra keessan sanirra kaalaalaaka kanaaf sagantaa kana bareechuu irratti waan dandeettanii karaa dandeettaniif oldaan akka oldaatitti abbeeraan akka abbeeratitti sagantaa kana tolchuu qabdanii ustaani arra abbaan markazaa isin malee homaa hin qabu jechuudha namni wal malee waan qabuun qabaare hin qabu jechuudha kanaaf fuudhiin keessanuu sagantaa kana bareechuu irratti as keessaa ba'uu maritti akkasumas warri abu haadha manaatii sana soobittanii dhugaa rabbii kaa bara kara zoomii kananneen kaa abbaa manaa ka qara'uun agarree ijoollee isin gidi qaraa bismillaa eegalu isaan qaraan inni rakkannee jiran namni nama barsiisu kun ima rakkatama dhugaa nu bare namni nama barsiisu kun ima rakkanna akkasanii kaa gaaf tokko ima nu iftii miti jarana yoo rakkannenne akkasanii kulliin keessanuu abbaa manaa keessan san fidaame as keessa aadaa waa dhaggeeffatu dhaamsa sirratti darbaa dhaggeeffatu hedduu namaan obboleeyyan tiyyaa ni dhoyfatan malee dubartiin teennaa rakkoo cimaa keessa jirti jechuudha. Ka qaraatii dhoorku jiran qaran jedhaan bayi markazuma kana keessa yookiin gara markaza ani sii filadhe irratti qaree jedhaan faa jiraan dubbattu malee hedduu jira wallahi ani garuu aadaa kiyyarraa mana kiyyarraa namni na beeku na beeka miidiyaa kana gubbatti arge malee tan argin hin dubbadhu waan barattoota kiyyarraa illee ga'u karaa zoomillee ta'ee karaa imuutillee waan narra dhufaa jiru jechuudha. Kanaaf abbaa manaa garii tokkotu jira waan qaraatirraa dhoorku diin kanarraa akkasiin hin baran akkasumas imoo fi kan ofirratti hidhee jechuudha. Waan isin sagalee namaa ergitu san hin dhaggeeffataan gaafsan maraate yuuba. Ati qaraatii maal qaraataa bayi jedhaan achi keessa hin baatii jawwaalan cufattee imoo biraatiin barattee markaza biraa deemti isuma sodaa. Diin barachuu hawwii ni qabdi ijoolleen teenya shamarranii dhugaa isinitti hima barachuu hawwii barnootaa ni qaban. Garuu waan yerootu wanti tokko tokko expaayirdii nama argaa godha. Direetii nama argaa godha akka isin hin baranne dhorka ufuutti ta'a jechuudha. Kanaaf warri barattanii obsaan bakka kana geettanii nama baratu taatanii alhamdulillah jedha namni xiqqoo qabutti alhamdulillah jedha taanillee rabbumatu namaa dabala agaratti hafazee waa aalima ta'e tokko sin jiru namuu suuta baratee bakka kana ga'e jechuudha. Garuu ilmiin tun obsa barbaachisti beekatta. Warroonni amma onlaayinii kanaan miidiyaa kana gubbaan isin barsiisu ofii barataa nama barsiisu. Ofii barataan nama barsiisu. Ofii ganama subii deemanii sa'aatii booda isin deebanii sagantaa barnootaa garuu sa'aatii isaanii san abadan hin qisaasan. Yeroo isaanii isinitti argaman isinoo yeroodhaan argamtanii yeroodhaan garee geettanii guutanii hin jiru. Garee yoomustaanii dhufifaa shabakaan hojjetaa. Gareen yoomustaanii dhufe isuma jalaan dhufseenti. Anta akkasiisan barataa jiru. Anneen jaalattanii jibbilan haqiiqama isinitti himaa beekatta. Akkasiisan barataa jiru. Abbaan kabajaa ofitti godhata. Kabajaa ofirratti kaa'adha. Maaliif namni si barsiisu tokko ati si wajjin yoo seenu teetifuu hin bareeda. Akkasumas
san markasa keessa jiru taate achi buutee siin argitu. Qaraatee miftatte ka waan hajaa'isiisan deemte. Ustaanu markasa keessa jiraa beekadha. Gattaa markasa keessa obboleeyyanti. Wallahi namni nama barsiisu kun gifii isinitti ta'a. Dhugaa rabbi amma isinumaa isinitti dhagahamu an akka intalli marata guutte hedduu natti dhagahama dhugaa. Gaafa isinitti dhagamee keessan kanaayyuu uftaas zabdanii jiru. Gaafa isinitti dhagamee matama keessan kanaa idaawwan dalagaa ture tun badduudha jettee irraa deebita gaafa rabbiin irraa deebisiin jedhe. Laakiin garuu osoo barsiisan markasa keessa jiru markasa keessaa bayuun eebidha. Marsaan ammatti boruun dhuftaanni qaraata mitiire innuma isaa yoo wal baatee qaraasani ustaani markasa keessatti diggattee biraa deemte akkamitti deebitee wal baatee qaraata jiru. Akkuma aadaa shari'aatti uumee san dhiisanii yoo biyya keessatti nyaata gabataa tokko wajjin teettanii nyaattan osoo maatiin keessan biraan kan kaatanii qattanii abbaa faatiisan inni qattan namni nama barsiisuu sadarkaa guddaa qaba wallahi isin hin beektan sadarkaa guddaa namni adiifata akkasii barsiise sadarkaa guddaa qaba beekadha rabbitu isaa kenna rabbiin nama barsiisuu isa godhee beeka. Kanaaf daa'imummaan irra dhalate yookaan naa ol dandeettii qabaattaa ana biratti guddaadha. Ilmii kanatu sadarkaa isaa kenne waan ta'eef. Kanaaf kunniin keessanuu ustaazota teessan dhuguma yaqiinaa sanii as qabii achi naqabii bitaa mirga hin jenne san bakka guddaa qabaadha. Yeroo keessan kabaja. Irra caalaan dubartiin biyya arabaa kana keessa jiraame shabakaan guuttattan. Shabakama warra madaamii san fayyadamtan. Itti fayyadamaa umriin keessatti isinitti as deemaa jira. Duutinni asuma jirtii beekadhaa. Barin duuna nuyi nama siraa dubbanatu nu bara. Maalima meeqa deemame? Meeshaa shabboo tokko biyya keenyatti aalima guddaa kan namni hundi jaalatu. Hima deementu aalima hedduu dhabaa jira. Nu hoo duunee deema. Waan keerii takka dalagannee hin qabnu. Waan mataan dalagaa oola. Kanaaf keerii dalagachuun matama kenna fi malee namaaf miti jechuudha. Kanaaf ilmii baratan hin baradhee jettee kaate istiqaamaa qabaadhu. Sodaan rabbisuu si keessaa jiraatu. Addunyaa tana gadhiisnee deemna. Hanga jirrutti keerii haa facaaban arrabaanis qaamanis waama hundaanuu jechuudha. Kanaaf kulliin keessanuu ustaazota teessan dhuguma sanii yaqiinan jeen beektanii dhuguma san jaaladhaa gubbaatu hin gannan tartuu beektanii laagatti nama harkatti rakkatti hafti gaaf tokko simaan feeyamtee faa duuta. Taa gubbarraa tanii gaafota gungura tokko argite bare piroofaayilii jijjiiratte deemte markata bira ammallee hin deemti bakka sanillee. Bakka ganama siin taane sanitti yoo bakka biraa naa ta'ettee yaade qaraatillee qabasitti qaraatii kunillee quraanuma amma warri gubbaa kana hin argitanii piroofaayilii isaanii kan miiraana tokkummaa isaan qaban isinoo maatu tokkummaa isin dhoorge maa waliin jaalanne uffata isaanii kana naannoo asumarraa baradhaamee akhlaaqa ustaazota warri isin barsiisu kanarraa miiraan uffata isaan uffatan gaafa sagantaa keessanii. Kanaaf obbolummaa jechuun taafaanii osoo hin ta'in tayaqiinaa san barbaanne. Ka wusti san ka gubbaa miti yoostun falligoon jee ka gubbaa kana ka minim faayidaa yeloom jedhanii sina abboo afaan amaariffaa tana beektan gisee baradhu san gurraani madagaya naangalu malee osoo ka quraana ta'e nama takkattiin beeka akkasanii kulliin keessanuu sagantaa kanallee bareechaa qalbii keessan as deebisaa dhaamsa sirratti ustaazonni dabarsan dhaggeeffadhaa wallahi obboleeyyan tiyya isin fayyada waan ofii kiyyaa jaaladhu isin jaaladha waan ofii kiyyaa jibbu abadan isirratti isin hin gargaarullee isirratti isin hin jaaladhu jechuudha waan rabbiin irraa dhaabbadhaa jedhe irrumaa dhaabbatanii natti mijaa'u jechuudha. Kanaaf nama isin barsiisu bakka guddaa qabaadhaa fi sadarkaa guddaa waan isaan barbaachisu guutuyyuu matarraa aga miilaa jedhamu maa jaasin guutaa fi bari irra caalan beekanii mana kiraa kana taateetti faastaazonni ta'e gaafa kiraan dhumte gaafa mana kiraa san hin kafalin hin baasanii bara gaaf san baran dama namaa jira ta'anii sin qaraasan hin beektan kaasiin waan isaan hin himatanii bar rakkoo isaaniitu wallahi hin himatanii osoo hanga fedhanuu rakkatan hin himatan wallahi tana bittoon kakadhaa hin himatu rakkoo ofiisan yoo miidhamenne jedheetuma barandaa namaa faa taa'a saayiba faa bira deemee isin qaraasan mani qaraatii isaanii san dhaaban obboleeyyan ofii akka lubbuu ofiititti jaalatan biraa baqatanii bara irraa fagaatanii bara osoo qaraatirra jiran saayibni fedhe odoo dhufee qaraatii san dhaabee saayibisa isa wajjin naasamu qaraatii kan aga xumurutti isinoo osoo amma namni tokko sin dawwale qaraatii san dhaabdanii jalaa kaastanii bara hin beekaa barisin hin kaastan jalaa garuu isaan akkasii miti wanti quraana kanaan caalu hin jiru akka intala shamarratti kan abbaan fedhe osoo dawwalaa oolee hanga waan tokko san harkaa qabu xumurutti abadan hin kaasu jawwaa dandee uma fedhellee jechuudha. Akkasanii qaqqashtiiwwan
barattoonni tuni ka akkas jedhanii bara afaan kana samooni kana haffazuu jalqabee haffazan malee taatu wanti tokko ibaaraa irra kaanii sirriitti bilcheeffatanii fa namarratti qara'uu barbaachisa malee akkatti adda qara'uun hin taatu. Kanaaf kunniin keessanuu jabaadhaa barnoota irratti naa